beekumsa sanarraa tajaajila. Namoonni naannoo beekumsi qabeessi gatii isaa gaarii kan waliin guddinedha. Namoonni jajjabeeffatan gosa keessa dhaga'ee beekumsa walitti qabateera. Hanga nama barbaachisu walitti qabeenya beekumsaa horateera. Garuu qabeenya naaf hin taane osoo isa qabaatan ani fayyadama isaa beeku walitti beekatan tajaajila. Namoonni beekumsa qabeenya jedhatan bitadhaa ittiin roobama gatiin qaadinaaf maallaqa maallaqa isa gurgura. Isin warra gatii isaa beekatan gurguraadhaan uffadhaa ana kan barbaachisu walaalee roobuu fedhadha. Yeroo guddina maaloo dafaa naannoo tajaajila. Onkoloolessa 31 2024